ka'umsi waldhabdee siyaasa Somaaliyaa fi Puuntilaadii maalidha? Kabajamtoota hordoftoota Sinqee Production geenyi keenya kan kabajaa fi jaalalaa isin dhaqqabu kam jirtu rantana mootu qophii addaa qabannee isiniif dhiyaannee teen jirra hanga xumura qophichaatti nu faana ta'aatiin hordofaa. Bulchiinsi Somaaliyaa hanga tokkoofiin of bulchuu turte Puuntilaadii beekamtii mootummaa federaalaa Somaaliyaatiif kennitu kaasuu beeksisuun isheen yaadatama. Kaabineen mootummaa Puuntilaadii Tootessa 30 bara 2024 ibsa baaseen dhaabbileen federaalaa irratti amantaa hin qabuun beekamtii mootummaa federaalaatiin kennaa tures kaasuu ibse. Murteen bulchiinsa Puuntilaadii kunis kan dhagahame erga paarlaamaan Somaaliyaa adeemsa falmisiisaa ta'een heerri biyyattii akka fooyya'u sanbata murtee dabarseen boodaadha. Manni marii bakka bu'oota uummataa fi federeeshiniin Somaaliyaa Tootessa 30 bara 2024 fooyya'insa heera mootummaa biyyattii taasisen pirezidaantiin ministeera muummee aangoo kaasuu dabalatee jijjiirama biraa taasisuuf murtee dabareen boodaadha. Kaabineen mootummaa Puuntilaadii sanbata walgahii atantamaa taa'een Puuntilaadii mootummaa federaalaa amantee dhabuu ishee eeruun beekamtii duraan kennuu dhaabuu ishee murteessite. Ofiin fooyya'insi heera mootummaa irratti taasifame maalidha kan jedhuuf ammoo miseensonni mana marii Somaaliyaa lameenuu boqonnaawwan 4 jalqaba heera mootummaa biyyattii irratti fooyya'insi akka taasifamu murteesse. Boqonnaawwan heera mootummaa Somaaliyaa fooyya'insi irratti taasifame yaada bilisaa ibsachuun hirmaannaa dubartootaa baay'ina paartiilee siyaasaa sirna bulchiinsaa fi kan haala caasaa komishinii filannoo fi dangaa waliin qabaatanidha. Haa ta'u malee madda falmii cimaa kan ta'e jijjiirama sirna bulchiinsaa ilaaltuu fi kan muudama ministeera muummee fi aangoo kaasuu ilaaltudha. Heerri mootummaa Somaaliyaa boqonnaa 49 tuqaa tokko jijjiiramni irratti taasifame kan pirezidaantii kallattiidhaan filataman ministeera muummee biyyattii muuduuf aangoo kaasuu akka danda'u aangoo kenna. Kanaan dura pirezidaantiin ministeera muummee muuduu malee aangoo kaasuu hin danda'u ture. Ministeera muummee aangoo kaasuun kan danda'u paarlaamaa ture. Akkasuma heera mootummaa fooyya'een garuu paartiileen siyaasaa biyyattii keessa socho'an 3 akka hin caalle daangesseera. Maddi garaagarummaa siyaasa Puuntilaadii fi Somaaliyaa maali kan jedhu bulchitoota mootummaa federaalaa Somaaliyaa keessatti argaman gurguddoo keessaa tokko kan taate Puuntilaadii sochii siyaasa waliigala biyyattii keessatti ga'ee olaanaa qabdi. Haleellaa Alshabaabii kan raafamaa jirtu Somaaliyaa keessatti Puuntilaadii bulchiinsa haleellaa gadaanaa keessatti mudatudha. Erga mootummaan Siyaad Barreen kufeen booda gareewwan gosa bulchiinsoota biyyattii keessatti waraana gaggeessaa turuudhaan yeroo mootummaan ce'umsaa biyyattii karaa sirna tasgabbaa'anii deebisa jedhamee abdatamee hundeeffameetiin Puuntilaadii ga'ee olaanaa akka qabaatu turte. Somaaliyaan biyya sirnaa siyaasa ishee irraa caalaa karaa gosaatiin gaggeeffamutti mootummaan jiddu galeessa deebisanii caasessuuf yaaliin wayitaa taasifamutti duriiwwan gosaa gurguddoon ga'ee olaanaa akka qabaatan yaadamuun adeemsichaa irratti dhiibbaa taasisaa turani. Kanaafis namoonni siyaasa Puuntilaadii argaman ni eeramu. Bulchiinsi Puuntilaadii bara 1998 Somaaliyaatti bulchiinsa Puuntilaadii jedhamuun ifatti hundeeffamtes qaama mootummaa federaalaa baha kaaba biyyatti argamtudha. Teessoon ishee magaalaa guddoo gaarawaa kan taasifatan bulchiinsota Puuntilaadii barumsa isaaniitiin qaama mootummaa federaalaa ta'uun ofiin kaf'oo bulchitu ta'uu labsanii. Puuntilaadii siyaasa Somaaliyaa keessatti akkamitti ilaalama kan jedhaniif ammootu bara aangoo Siyaad Barreetiin kaasee ka'umsa sochii mormii cimaa ta'uun ishee kan himuu fi bulchiinsi Puuntilaadii sochuuf farraa Siyaad Barree mootummoota alaatiin deeggaramus kan ka'e achuma ture. Namoonni siyaasaa bulchiinsa kanarra biyyattii keessatti jijjiiramni akka dhufuuf haala garaagaraatiin sochii taasisuudhaan kan beekaman yoo ta'u erga bulchiinsi Siyaad Barree kufeen booda adeemsa Somaaliyaatiin mootummaan tasgabbaa akka hundeeffamu taasifame keessatti ga'ee murteessaa qabu ture. Namoonni siyaasaa kunniin bulchiinsa Puuntilaadii to'achuu alatti mootummoota jiddu gala Somaaliyaa keessatti dhiibbaan isaan kan mul'atudha. Namoonni tokko akka jedhanitti Puuntilaadii haadha mootummaa federaalaa Somaaliyaa jechuun cimina ga'ee isaanii ibsu. Kanaanis hojiiwwan tokko mootummaan jiddu gala raawwatuuf murteewwan dabarsuu irratti ga'ee namoota siyaasa Puuntilaadii barbaachisaa ta'ee tureera. Dureewwan Puuntilaadii murteewwan mormaa yookiin kan hin deeggarre fudhatamummaa isaanii gadaanaa ta'uu alatti mootummaa irratti mormii cimaa kan hordofsiisanidha. Muudamnii fi filannoowwan mootummaa federaalaa keessatti taasifaman baay'eenis
kan karaa deeggarsa Puutlaand taasifamu dhiyaatan yookiin kan karaa marii isaanii waliin taasifamuutiin raawwatamanidha. Kanaafuu muudamni mootummaa federaalaa deeggarsa dureewwan Puutlaandii hin arganne dhumni isaanii maal akka ta'e beekamaadha. Amma sababii fooyya'insa heera mootummaatiin dureewwan Puutlaandii waliin osoo waliin hin galin kan hafan pirezidaantii Somaaliyaa gara aangootti kan dhufan deeggarsa Puutlaandii akka ta'e himama. Pirezidaantiin duraanii filannoodhaan kan hinjifatan dureewwan bulchiinsichaa waan fuula dhoowwataniif akka ta'e ibsama. Morkii aangoo akkamitti ilaalama kan jedhuuf ammoo fooyya'insa heera deeggarsaa hin kennine pirezidaantiin mana marii biyyattii raggaa'eera. Kun immoo Puntland siyaasa Somaaliyaa keessatti dhiibbaa qabdu gaafii keessaa galchuuf gara fuulduraatti shoora qabdu kan xiqqeessu ta'uu mala jechuun ifatti fooyya'insa taasifame mormiteetti. Kana malees beekamtiin mootummaan federaalaa kennitu kaasuun hariiroo biyyaa alaa wajjin qabdu kallattii taasisuuf murteessiteetti. Puntlandii fi mootummaan federaalaa Somaaliyaa gidduu rakkoo wal fakkaataa mudatee kan beeku yoo ta'u akka miilana jabaa fi mootummaa federaalaa kan beekamtii dhoorku hin turre. Hogganooti Puntland deeggaruun gara aangootti kan fidan Hassan Sheikh Mohammadii fi namoota siyaasa bulchiinsaatti gidduu dorgoman aangoo jiru fooyya'insa heera kanaan ifatti baheera. Hoggantoonni Puntland fooyya'uu heera irratti gaafii yookiin mormii ifatti kaasan jiraachuu baates murtoo mootummaa federaalaa beekamtii dhoorgurraa ga'aniiru. Kunis Somaalilaanditti aansuun bulchiinsi mootummaa federaalaa irratti fincilee akka uumamuuf sababa ta'eera. Dabalataan bulchiinsooti qaama mootummaa federaalaa ta'anii murtoo kana mormuun cinaa akka dhaabbatan gaafataa waan jirtuuf muudamni siyaasaa marsaan biraa biyyattii keessatti uumamu yaaddoo jiru fideera. Waldhabdeewwan namoota siyaasaa ammoo hoogganaan Puntland filannoo pirezidaantummaa bara darbe taasifame mootummaa federaalaa keessatti shoora ijoo akka qabaatan yaaduun teessoo pirezidaantii yookiin ministeera muummee akkaan barbaadanii turani. Ta'us marii cufaan taasifameen Hassan Sheikh Mohammadiif deeggarsa kennaniiru. Haasaa marii kanarratti taasifameen Puntland irraa namni dhiyeeffamu aangoo akka qabaatu barbaadanillee pirezidaantichi murtoo ofiin gosoota Puntland keessaa tokko muuduun namoota siyaasaa kanneen hin gammachiifne waldhabdeen asitti eegale. Hoogganooti Puntland nama irratti waliigalan filatan waan hin taane pirezidaantiin akka filataman taasisaniiru. Fuula garagalchaa jiru. Mootummaa Hassan Sheikh dhabsiisuuf pirezidaantummaan duraanii waliin garee uumuun waan barbaadan fakkaatu. Kanaafis torbee darbe pirezidaantiiwwan mariidhaaf gaaraweetti argamuun ibsameera. Heera fooyyessuu irratti shoora ijoo kan qabu aangoon ministeera muummee pirezidaantii jalaa ooluun warra Puntland hin gammachiifne. Kanaan dura ministeerri muummee Somaaliyaa kan geggeeffamu mana mariidhaa ta'uu heera fooyya'een garuu aangoon kun gara pirezidaantii darbeera. Beekamtiin mootummaa federaalaaf kenname kaasanillee hoogganoonni Puntland waliigaltee faayidaa fi fedhii isaanii kabajuurraa yoo gahan murtoo isaanii duubatti deebisu jedhameetu eegama. Kanaan dura waldhabdeewwan mootummaa federaalaa waliin uumaman akkuma mariidhaan hiikama ammas waanuma wal fakkaatutu eegama. Kanaanis Puntland mootummaa federaalaa keessatti fedhii dhiibbaa ishee kabachiisuu dandeessiti tilmaamni jedhus jira. Somaaliyaa irraa adda bahuun Puntlandhaaf hiika akkamii qabaata kan jedhaniif ammootu mootummaan federaalaa beekamtii dhoorkuun biyyoota alaa wajjin kallattii hariiroo uumuu jechuun akka bilisummaatti ilaalamus Puntland garuu biyya walabaati jechuu ofii hin labsine. Akka Somaalilaand walabummaa otoo labsattee garuu gama dinagdee ofiin deeggaruu rakkisaa itti ta'uu mala. Somaaliyaanis baasii biyyaaf deeggarsa biyya alaa irratti hirkattus bulchitoota jalaa jiraniif garuu deeggarsa taasisuuf dirqama qabdi. Horii deeggarsa argamurra hogganoota Puntlandiin kan nuuf malu argachuu hin jirru komii jedhurraa deddeebinee kaasnillee Somaaliyaa irraa guutummaan fottoquu taanaan garuu deeggara hamma ta'ellee argatan dhabuuf deemu. Muudamni Somaaliyaa fi Puntland gidduutti uumamu garee Al-Shabaab irratti duulaa deemsamaa jiru laaffisuu mala sodaan jedhus uumameera. Pirezidaantiin Somaaliyaa ammaa Hassan Sheikh Mohammad gara aangootti yoo dhufan ajandaawwan ijoo isaanii keessaa Al-Shabaab loluu akka ta'e ibsanii turani. Haraawwan kanaafis kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti waraanaa deemsifamaa jira. Garaagarummaan siyaasaa Somaaliyaa fi Puntland miilanaa kun duula kana dhabsiisuu mala
tilmaamni jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya bifadhaan qindeeffannee kana fakkaata. Hanga qophii biraatii walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jecha namni mana keenyaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun hin dagatinaa. Horaa bulaa deebanaa.